مالي أنا ما أكلت دلومي أكم هاي ويد لقى ربي خنا هيا هيا أكلت شباب تريبر أتمو إيه هايا أتيس تنسر نفتوتي هيا ونيني سيدام هايا إبادة ربي رجبات هيا جردر ما تيتنا هيا إبادة ربي رجبات هيا إبادة أندبرس هيا أموها هيا دنيا تني هيا أكمنا متري بجي هيا حداتو نيجي بدي هيا تنابجة هيا إيجا قبت قدين ديسين هيا ها أكاسيت الدنيا لا ورك كاسيت لا الجنة تكارا هايا دنيا جنة تكارا هايا دنيا جنة تكارا هايا جنة تكارا كنا ما جنة قد الدم في أقولون سي آمين اللهم آمين اللهم آمين نفته نافنه سلامتان دقن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدي بنجرا كوبي هاريان فيديو اللي نجي فنكنا أقارتن جدا يادا تيك توك رتا أو السوشيال ميديا رتا أقارتني يتني نموجود ده أمان جران كرو لامسا ساني خنا دكشوا أكا راهو بدتي أكنا فكاتي را ولي إبسو سني إبسو وربادة جودا مال نولامه مال جين جاي تو هنا راورابين برانيس خليه أكا كنا توري جين خليه يومي فقولا برانيس خليه أكا كنا توري جين مجا ورابو دردرا مثلا الرأي كنافو يروتين تأرى أكمل تفيد من الدين نجولا يروتين تأرى صوت فيد من بركلا أكاس توري أصوهن لفين دورتي درجوا مربين نوكين نكنا يرو أما كيس يروحنا قد أبنى أكمل تين لبوتين تايلون دين أكمل تين يروتنا فيد من الدين نجولا يرو دوري تفرّي ودالتين الشيف سميدا دور حديث تو كبرت شودف لفميلا نيك سامي قديمتي غيامي قديمتي ليتي مخيلت برچو تور الحمد لله على ما كان رب مولنا عليه رسول أردان تنا بروسي منا كيسيرا منا قديم باتو برا برچو جچا قرآن برچو حديث برچو إيه وفيت برچو إيه بروس كنا كام برچو دف وبرت فيت برچو دار منا باتو بروسي منا كيسيرا كرو خلي ورا أبوتين كينا علمي برباد وقت ديما تورن nuti arra mana teennetiin barachuu dadhabuu jirra jechuudha yeroo teenne fayyadamu dhaba akkasitti deemanii amata meeqa ta'anii baratanii galannu nuti arra yoo laalte barumsi waa hundi wanti silaa baranu mana keessa nu jiru osoo mana gadi hin baane itti fayyadamu wallaala jirra jechuudha dhugaa ni dalaynaa namni dalaga ni carraaqa jechuudha haa ta'u carraaquu carraaqu kana yeroo kee kana yeroo boqonnaa keetii yeroo qabdu kana akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya ka jedhu ni ilaalla. Yeroo kee harkirra caala in dalagatta maatii qabda bultii ijaarattee ilma guddifatta jechuudha. Haa ta'u kun barumsa si dhoowwa barumsa hin dhoowwu. Hojii hojjechuun maatii guddifachuun abadan barumsa hin dhoowwu jechuudha. Yeroo qabdu kana qooddee yeroo hojii keetii yeroo maatii kee waliin bohaartu yeroo muraasa tokko itti godhattee yookaan baratu taate arra barumsa feete barbaachuuf quraana barachuuf hadiisa barachuuf waan feete barachuudhaaf hojjechuudhaafis yeroon gahaa qabda jechuudha. Yeroo teena tana osoo yeroo siin dabartanu dhagahamti. Yeroo arra yeroo qabnu osoo hin hubatin waa yeroo kana bal'isanii irraa haasa'anii jiran jechuudha. yeroon tun waan ittiin qaaliti yeroon tun yoo isin sibira kutte si dhagahamti arra ka boqonnaa qabdu ka waan meeqa hojjechuu qabdu bira kutteetiin yeroo isin dabarte kalees akkas ture bar osoo kalee waan san akkas tahee bar osoo akkas godhee barii dhufe jechuudha osoo tun dhufne dargaggeessi kenna yeroo ammaan tana waa bardha yoo jette waa hojjedha yoo jette yeroo ittiin waqtii ittiin bareedaa keessa jirredheeti yaada jechuudha ka teknooloojiin guyyarraa ammayyaa guyyarraa wanni haaraa seenaa deemu jiru nuti ka oomishamii itti hojjechuu dadhabne waa oomishuu dhiisee jechuudha. Kanaafuu wanni irraa barannu maanguddicha kanarraa rabbi umurii isaan haa dheeressu hanga jirtu ibaada rabbi jabeessi jedheen waan ittiin namni namaa dhaameef jechuudha. Hanga jirtu ibaada rabbi jabaadhu jedheen.
janatti qarqara janatti guddaa rabbi isaa oofu jeen yeroo tana hundaa'u hojjechuun yeroo dargaggummaati nama yeroo fayyadamu rabbi nu haa godhu yeroo tana wanni irraatti tirana nyaate barkalee akkan akka ture jechuu isaati iddoo garana nyaate dhugaadha kalee akka isaa ture garuu kalee yeroo akka isaa turetti waa meeqa jechuun malee umrii yeroo sani fayyadamu dandeette jechuudha. Arraan tana yeroo dargaggummaa alhamdulillah rabbiin nu kenna fayyaa nu kenna kanatti osoo fayyaa dhabiin fayyaa duratti osoo yeroo qabnu osoo yeroo dhabiin duratti keessattuu yeroo umrii dargaggummaa keessatti yeroo kanatti fayyadamuu qabna jechuudha. Waa feete yoo jedhette barumsa fedhe ni baratte mana kee teettee websaayitii adda addaa bilaashatti barumsa barattee waraqaa sartifiikeetii fudhachuu dandeette jechuudha. Waa hunda yoo jedhette arraan tana telefoona keetti baratta mana kee teettee baratta. Ni baradhee lubbuu ta'e sammuu ta'e yoo amansiiftee wanna ittiin baranne hin jiru jechuudha. Wanna ittiin baranne hin jiru jechuudha. Teeyiteetuma fakkeenyaaf sooshaal miidiyuma jechuun namni telefoonuma kana laalta yeroo laaltu kana jaldeetteetuma laaloo osoo hin ta'in waan si fayyada waan barumsaa yoo laalte yeroo dabarte dhugaa laakiin waama maala yaa'ni malaalaa yoo ooltu taate waan itti gadhachuu qabdu ani laalu jira ana maana laalle fudhachuu qabda atis akka namni keessi laalu tattaafachuu qabda jechuudha dandeettii qabda mul'isuu qabda yoo dandeettii kana barachuudhaaf tattaafatuu qabda viidiyoolee itti fayyadan websaayitii adda addaa jira kan fitti barachuu dandeettu barumsa ammayyaa waan barbaadde bilaashitti irraa barachuu dandeettu yuutuubii yoo afaan adda addaa yookaan beeksisaa irraa barachuu dandeettu. Kan hundaa'u yeroo fayyadamu jechuudha. Wanni isin dheeressu dhiifama wanni guddaan deemuu fi yeroo itti fayyadamnu osoo kalee akkas ture bariin osoo hin dhufne yeroo kaleessa kalee arra baannee kalee bor kalee arra hin jennu kana yeroo asaa arra kanatti yeroo itti fayyadamnu waa barannu yoo waa barannu haa tattaafannu jecha hedduu garaana nyaatee rabbi umurii sana dheeressu. Kanaafuu dhaamseen qabarra kanuma yeroo itti fayyadamnu jedha. Haan qophii kana fakkaatu walitti nagaan nuuf tura.